Hello, bakka jirtanitti nagaan isiniif haa baay'atu jechuun jaalladha. Har'aa qabadhee kan isiniif dhiyaadhee koorsii Freshman irratti baratan keessaa koorsii saayikooloojiiti. Koorsii saayikooloojii kanaa almost directly kan bariin iyyuu malee kallattii garaagaraadhaan feminaariidha jedhamee yaada. Maaliif baay'inaan baayoloojii wajjin wantoota wal qabatanidha waan ta'eedhaaf keessattuu chaaptariiwwan inni as keessatti diskees godhu wantoota duraas hin beektanidha waan ta'eedhaaf agas mara haaraa ta'e isin rakkisa jedhee yaadu garuu koorsii saayikooloojii akka koorsii tokkotti gaafa fudhattan immoo tokkoffaa akka riil laayifii keessatti yookaan jireenya guyyuu keessatti appilikaabiliidha. Inni kan biraan immoo barnoota keessatti illee wanti hubattanii hojjechuuf qabxii jechuudhaaf isin gaariidha jedhee yaada. Kanaaf xiyyeeffannaadhaan wanta gartuu fayyadamtanii gaariidha. Koorsiin kun chaaptarii gara 11 kan inni qabu. Chaaptarii sun iyyuu agatee warratti dipeendii ta'ee deema. Chaaptarii sana keessaa kanneen argaa fakkeenyaaf chaaptar 3 waa'een learning. Learningii kan dura waa'ee biheevarii wajjin wal qabsiisanii baayoloojii keessatti baratanii ta'ee yaada. Kan biraan waa'een motivation and emotion kan jedhu jira. Chaaptar 2 irratti kan baratanii waa'ee miimoorii illee akkasuma kan duratti quba qabanidha. Tuutotaa fi haaraadha jettanii sammuu keessanii qabsiisanii achi barbaadanidha. So baay'ee interestingidha koorsiin kun dhugaa isinitti himuudhaafi baay'ee interestingidha. Waan baay'ee irraa hubattuun jedhee yaada. More than getting a point a result from it, just also you can be advantageous by learning this course for your day-to-day life. So it's applicable in your real life. Akka hubachuus irra jira. Kanaaf har'aa chaaptarii waan keessaati akka ta'e paartii murtaa'e qofa isin diskees godha. Chaaptar waaniin sense of psychology jedha jechuun neecharii isaa yookaan maalummaa saayikooloojii. Amma utuu hundumaan saayikooloojii kana qo'atiin dursa saayikooloojiin sun kun maal akka ta'e hubachuun baay'ee gaariidha. Kanaafuu wanti saayikooloojii kan jedhu histiriin isaa maal akka fakkaatu jechuun seenaan isaa dudduubatti gaafa deemnu maal akka fakkaatu namoonni akkamittiin akka diffaayin godhani kaayyoon isaa yookaan gooliin isaa inni guddaan nama maalidha kan jedhu as keessatti argachuu dandeenya. Iskuuliiwwan yookaan immoo yaadota yookaan yaadrimeewwan yookaan tiyooriiwwan saayikooloojii irratti jiran as keessatti diskees ta'a jechuudha. Kanaaf mojuula keessan fayyadamuu yaaleera. Sababni isaa iyyuu daayireektii sarara waan qo'attaniidhaaf wantoota haayilaayit godhu wantoota sirriitti haayilaayit godhu kana sirriitti akka ilaaltan hin barbaada. So let's start. Egaa saayikooloojiin maali kan jedhudha. Jalqaba irratti jechuumti saayikooloojii jedhu kun maalidha kan jedhu sirriitti ilaaluu gaariidha. Akkamitti diffaayin ta'a. Just akkuma koorsiiwwan yookaan sabjektiiwwan garaagaraatti barachaa turtan what's chemistry, what's biology, what's geography jettanii diffaayin gochaa akka turtan akkuma kanaatti as a course as a field of study what's psychology kan jedhu ilaaluun gaariidha. Epistemologically yookaan akka tarmiitti jechuudha. Akka tarmiitti saayikooloojii jedhu kun jecha Giriik irraa kan dhufedha. Innis jecha tokko saayik kan jedhu lammaffaan immoo loogos kan jedhu. Jecha kana faana faamilaaridha. Loojii wantoonni jedhan kun yeroo baay'ee baayoloojii irratti arguu dandeessu. Loojii jedhu arguu dandeessu. Kanaaf sanaan wal qabatudha. Saayikii kan jedhu kuni hiikaan isaa afaan Giriikitti maayindii yookaan sammuu akkasuma lubbuu yookaan hafuura spirits kan jennu jechuudha. Isaan kana bakka bu'aa jechuudha. Jechi kun orijinaali maal jechuudha? Tokko sammuu, lama soul yookaan lubbuu, sadaffaa irratti immoo spiritii isaan kana interchangeably fayyadamuu wantoota danda'u jechuudha. Saayik jedhu kana ibsaa jechuudha. Yeroo kun tokkodha jechuudha otoo hin taane tarmiin kun akkaataa garaagaraan iddoo garaagaraatti akkanatti hiikamuu danda'a jechuudha. Loogos kan jedhu yookaan immoo baayoloojii keessatti loogos yeroo baay'ee beeku isteedii yookaan qo'achuu jechuudha. Kana jechuun isteedii kan jedhu lammaffaan knowledge or discourse kan jedhu isaan kana sadanii bakka bu'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu jechoota kan lamaan walitti fidnee epistemologically yookaan sadarkaa jechaatti jechuudha. Epistemologically jechuun epistemologiin waa'ee jechootaati kan inni qo'atu. Saayikooloojiin epistemologically wanti inni ibsu maal jechuudha? It is the study yookaan qo'annaa waa'ee sammuu
yookaan waa'ee hafuuraa yookaan waa'ee lubbuuti jechuudha. Kanaaf inni waa'ee maalii qo'ata jechuudha? Sadarkaa epistemoloojiitti waa'ee sammuu, waa'ee lubbuu yookaan hafuuraa kan jedhudha. Jecha kanarraa dhufe jechuudha akkatti qabachuu qabdu. Sanaan wal qabatee yeroo baay'ee saayikooloojiin qubee Giriik saayitiin bakka bu'udha. Saa jedhamee bakka bu'udha. Kanaaf epistemoloojikaala kan sadarkaa jechaatti gaafa qoodne ilaallu saayikooloojiin waa'ee hafuuraa, waa'ee sammuu kan qo'atu, waa'ee lubbuu jechuudha. Kan qo'atudha jechuudha. Okay, egaa kana jennee sadarkaa epistemoloojiiti. Garuu namoonni garaagaraa immoo saayikooloojii akkaataa garaagaraatti difaayin gochuu danda'u. Inni kunis immoo akkaataa yaada isaanii irratti hundaa'anii intentionii isaanii irratti jechuudha. Qorannoowwan riisarchii garaagaraa keessatti argannoowwan isaan argatan faayindingii isaanii keessatti baakgiraawundi ekspiriyansii jechuun immoo dura muuxannoo qaban irratti hundaa'uudhaan akkaataa garaagaraatti ibsu jechuudha saayikooloojistoonni saayikooloojii. Kanaaf isaan kana keessaa wanta irratti walii galame immoo jira. Wanta iskoolaaroonni yookaan namoonni beektonni saayikooloojistoonni jiran keessaati. Wanti hiikkaan definishinii walii galame isa kanadha. Innis psychology is the scientific study of human behavior and the underlying mental process. Jecha process jedhu tafeera. Mental process kan jedhu qo'ata. Kana jechuun psychology'n mala saayinsaawaa waa'ee amala namootaa human behavior fi akkaataa sammuun namaa ittiin wantoota process godhu yookaan immoo adeemsatti sammuun namaa yaadu hojjetu kan qo'atudha. Amala namaaf maalidha kan biraa akkaataatti sammuun namaa hojjetu kan qo'atudha jechuudha saayikooloojiin. Kanaaf baay'ee faamilaarii yaada yeroo baay'ee saayikooloojii gaafa jedhamu amala wajjin wanta wal qabatudha sinuu beekuu dandeessu hawaasa keessatti. Okay, egaa definishinii kana keessa wantoota gurguddaa sadii argachuu dandeessu. Inni tokkoffaan scientific study kan jedhu jira. Scientific study kan jedhu jira. Lammaffaan behavior kan jedhu jira. Yookaan immoo amala jechuudha. Sadaffaan immoo mental process. Kanaaf sadan kun maal akka ta'e immoo diiteelii keessatti ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaaf aspektiiwwan sadii keessatti argachuu dandeenya wantoota sadii jechoota gurguddaa sadii jechuudha. Kanaaf amma isin gaafa qabattan kana akkatti isa madda dootuu hin taane qo'annoo saayinsaawaa ta'ee waa'ee amalaa fi mental process yookaan immoo akkaataa sammuun keenya waa yaadu akka ta'e qabachuudha. Wanti isa madda dhugaa sariin isaa qabadha akkasitti. Kanaaf saayinsiin maalii, biheeviriin maalii, amalli jechuudha yookaan mental processiin maali kan jedhu gaafa laallu saayinsiin egaa hin beektu saayinsiin durumaaniyyuu akka dubbisaa turtanii mala yookaan meetodii mataasaa kan qabaatudha. Saayinsiin tokko saayinsii jedhamuudhaaf piroosejerii yookaan adeemsa saayinsaawaa ta'ee beekumsa argamu wayiiti saayinsiin jechuudha soromsaayyuu adeemsa saayinsaawaa jechuun wanta spesifik ta'e jira wanta adeemsi adda bahee tokko jira sana keessa darbee beekumsa argamu tokko saayinsii ta'a jechuudha. Kanaafi saayikooloojiin yeroo waan tokko qo'atu qo'annoo isaa keessatti saayinsii fayyadama mala saayinsaawaa fayyadama jechuudha. Kanaaf saayintifik meetodii fayyadama kan jedhu kun mala saayinsaawaa fayyadama maal qo'achuudhaaf amalaa fi adeemsa sammuu namaa fi bineensotaa hojjetu qo'achuudhaaf jechuudha. Kanaafiyyuu saayikooloojistoonni gaafa qorannoo gaggeessan dhalli isaanii sammuu yaaduma sammuu komansansiidhaan wantoota sammuu isaanii keessatti dhufuudhaan otoo hin taane mala saayinsaawaa fayyadamaniitudha jechuudha wanti isaan hojjetan. Kanaafiyyuu saayikooloojistoonni daataa seeraan kan qabatame fayyadamaniitu waa'ee sammuu namaa fi waa'ee amala namaa qo'atu jechuudha. Kan biraan biheevirii yookaan amalli maal akka ta'e baayoloojiitti quba qabdu deema yaada. Biheevirii jechuun amala nama tokko jechuudha akkatti gaafa yaaddanii akshiniin yookaan hojii inni bakkeetti mul'atu agarsiisudha. Wanta bakka inni mul'atu wanta fakkeenyaaf akkaataan dubbadhuudha akkaataan hojjedhuudhaan deemsa kootiin wanta godhuutti rumduutti amalli galataa akkasidha amalli isaa akkasidha dubbachuu dandeessu. Akkuma kana amala jechuun wanta bakkeetti bahee mul'atu jechuudha. Hojii yookaan gocha nama tokko jechuudha. Fakkeenyaaf odeessuu ta'uu danda'a. Akkaataa faashaal ekspireeshinii yookaan akkaataatti fuula keenya ibsuun ta'uu danda'a. Deemsa keenya ta'uu danda'a. Kanaafi warri kun amala nama tokko ibsu jechuudha. Inni kan biraan amalli wanta
wanta dhokataas ta'uu danda'a. Kovertii wanta ta'e jechuudha. Inni kun outward yookaan overtii jedhaman inni bakkeetti mul'atu jechuudha. Kovertii yookaan wanta bakkeetti ba'atus qaba. Wanta mul'anne wanta namni agarre jechuudha. Wanta sammuu namaa keessatti yaadu wanta hin argamne wayii tokko kovertii. Wanti ta'es amala akkasiis jira. Fakkeenyaaf amma amala akkamiin isiniin jechuu danda'a? Amala yaaduu fa'a. Yaaduun kuni wanta bakkeetti mul'atudha jechuudha. Kanaaf ammas adda baasuu qabdu. What is outward or overt behavior and covert behavior? Wanta jedhu adda baasuu qabdu jechuudha. Isin gaafachuu danda'u kana. What is which one of the following is overt behavior? Jedhanii isin gaafachuu danda'a. Overtiin wanta bakkeetti bahee mul'atudha. Covertiin immoo wanta keessattidha jechuudha. Kan adda baafadhaa. Itti aansee mental process jedha yookaan akkaataa yaada sammuu keenyaa jechuudha. Yaada sammuu keenyaa inni kun immoo wanta keessatti mul'atudha. Internaalii wanta jiru fi wanta keessa jiru illee mental processidha. Wanta namni sammuu isaa keessatti yaadu jechuudha. Wanta sammuu nama keessatti yaadu, wanta inni fiil godhu, wanta inni yaadatu kuni, wanta inni kaalkuleet godhu. Fakkeenya maatii gaafa hojjetan sammuu keessatti kaalkuleet gaafa gootan inni kuni kovertiidha jechuudha. Overtiin wanta bakkeetti mul'atudha. Kovertii wanta keessaati. Kanaafi akkasitti yoo adda baafattan gaariidha jedhee yaada. Waa'ee saayikooloojii kasaa kana yoo jenne amma immoo gara goolii isaa yookaan kaayyoo saayikooloojiitti dabarraa jechuudha. Kanaafi saayikooloojiin kaayyoo mataa isaa qaba. Wanti qo'atamu kamiyyuu wanti saayinsiin qo'atamu mataa isaa kaayyoo mataa isaa qaba. Akkuma fiiziksiin kaayyoo mataa isaa qabu, baayoloojiin kaayyoo mataa isaa qabu, saayikooloojiinis immoo goolii mataa isaa qaba jechuudha. Wanta hojjetu keessatti. Kanaaf goolii saayikooloojii afurtu jira. Sirriitti adda baafadhaa jira kana. Isaanis diskiripshinii yookaan waa ilaalanii addeessuu yookaan ibsuudha. Ekspilaaneeshinii yookaan immoo wantoota sababeessuu. Inni kan biraa piridikshinii yookaan wantoota ta'uuf jira fuulduratti tilmaamuu raaguu jechuudha. Raaguu. Inni kan biraan immoo kontirool yookaan to'achuu. Kanaaf inni kun ibsu addeessuu ibsuudha. Diskiripshinii kan jedhu kun ekspilaaneeshiniin immoo waan sana sababeessuudha. Sababatti kennuu wanta ta'eef sababatti kennuudha. Piridikshiniin immoo raaguu fuulduratti kanatti ta'a jedhanii. Kontirooliin immoo to'achuudha jechuudha. Kanaaf amma saayikooloojii waa'ee human behaviyorii fi mental processii qo'ata yookaan amala namaa fi akka sammuu namaa yaadu hojjetu qo'ata erga jennee wantoota kana immoo akkamittiin gooliiwwan kana immoo waan kana keessatti akkamittiin galma gahaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Diskiripshinii yookaan waa addeessuu waa ibsuu jechuun wantoota garaagaraa ilaaluu, obzarvii gochuu, biheeviroota jiran jechuudha. Obzarvii gochuu, waa'ee wantichaa hubachuu of keessatti qabaata jechuudha. Waa'ee waan sana addeessuudhaaf ilaaluudha, hubachuudha. Waa'ee waan tokko jechuudha. Kanaaf gaaffii gaafataman what is happening? Maaltu ta'aa jira? Where does it happen? Eessatti ta'ee? Akkasumas immoo to whom does it happen? Eenyu irratti ta'ee? Akkasuma conditionii kam keessatti yookaan immoo under what circumstance does it seem to happen? Yeroo akkamii immoo ta'a kan jedhu gaaffii yookaan of keessaa qaba jechuudha. Waa addeessuudhaaf, waa ibsuudhaaf maaltu ta'ee? Eessatti ta'ee? Eenyu irratti ta'ee? Wanta akkamii jalatti yookaan haala kam keessa ta'e kan jedhu of keessatti qabata jechuudha. Kanaaf egaa nam tokko saayikooloojistiin tokko waa qo'achuu barbaada taanaan dura hin ilaalaa, hin hubataa, hin gaafataa jechuudha. Maal ta'aa jira? Akkamitti ta'aa jira? Eenyu irratti ta'aa jira? Eessatti ta'aa jira? Jedheetu gaaffiiwwan kana gaafata. Kuni diskiraayib gochaa jira yookaan ibsaa addeessaa jira jechuudha. Fakkeenyaaf barataan fireeshmaanii tokko hojii manaan hojjetu yoo ta'e, akkanumallee daree ifaan galu yoo ta'e, barattoota wajjin ifaan deemu yoo ta'e, saayikooloojistiin tokko fakkeenyaaf Harammayyaa Yuunivarsiitii keessatti qacaramee kan jiru tokko ilaalaa jechuudha kana. Hin to'ataan ilaalaa waan ta'e amala isaa immoo irraatii hin hubataa jechuudha. So goolii tokko finneera diskiripshinii yookaan addeessuu ibsuu kan jedhu fakkeenya afaan isinii kaaseera. Inni kan biraan ekspilaaneeshinii yookaan sababeessuudha. Inni kun immoo maaliif ta'aa jiraadha? Wanti guddaan maaliif ta'aa jira? Akshinii tokko gaafa arginu nootis goone hubannee yoo agarre diskiraayib erga gooneetiin booda wanticha maaliif ta'edha amma. Namni barataan amalli isaa yookaan barataan hojii manaan hojjetan daree hin galle
Namni barattoota irraa adda bahu kun maaliif akka ta'e akkas ta'e jedhee qorataa jechuudha. Kuni goolii saayikooloojii tokkodha. Kana keessatti wanti guddaan sababa barbaaduudha. Sababa barbaaduudha jechuudha inni guddaan. Beeverii obzarve akka goone ilaalee booda sababa ilaaluudha jechuudha. Sababa barbaaduudha jechuudha. Inni kun immoo egaa sababa yoo ilaalle jechuun sababa isaa maaliif akka ta'aa jiru hubanne wanti inni guddaan fayyadu keessaa tiyooriiwwan garaagaraa formuleet gochuudhaaf hojjechuudhaaf nama gargaara jechuudha. Maaliif tiyooriin tokko maalirratti hundaa'a? Obzarveeshinii yookaan wantoota ilaaluudhaan xiyyeeffannaa ilaaluu fi faaktiiwwan yookaan dhugaawwan jiran irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf barataa tokko gaafa ilaalan maaliif ta'e jedhanii gaafa yaadani akka gara tiyoorii wayiitti yaaduutti yookaan divaayis gochuutti nama geessaa jechuudha. Kanaafuu goolii saayikooloojiiti. Sababeessuu wantoota ilaaluu jechuudha. Kanaafi ekspilaaneeshiniin sababadha bakka. Why it's happening kan jedhu qota jechuudha. Erga sababa isaa adda bahee booda immoo gara waa raaguutti deema jechuun wanta ta'e sanatti wanti ta'e sanarratti hundaa'ee sababa sanarratti hundaa'ee gara kamitti deemaa jira fuulduratti isaa egeree isaa maal ta'a wanti tokko kan jedhutti deemaa jechuudha. Kanaafi predictionidha kun immoo prediction is about determining what will happen in future raaguudha jechuudha. Fuulduratti maal ta'a barataan adda bahee suni barataan amalli isaa ooddi ta'ee akka addaatti mul'achaa jiru kuni boonni isaa akkam ta'a egereen isaa akkam ta'a kan jedhutti wanni jedhaa jechuudha. Kanaaf barataan kun yoo dareen galoote hojii manaan hojjetu ta'e yoo barataan adda bahaa ta'e yoo ta'e qabxiin isaa gadi bu'uu danda'a. Tariitii sammuun isaa miidhamuu danda'a. Wantoonni garaagaraa argamuu danda'a. Kanaaf raagatti kennuun danda'ama jechuudha. Kanaaf kuni goolii saayikooloojii keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni kan biraan wanti ija to'achuudha yookaan kontirool gochuu. How can it be changed kan jedhu keessatti qabaachuudha. Akkamitti jijjiiramuu danda'a wanti argame kuni wanti bira ta'e kun akkamitti kontirool gochuu godhamuu qabaachuudha. Inni kun egaa maal gochuudha? Amala jiru sana moodifaayi gochuu yookaan jijjiiruudha. Jijjiiruudhaaf yaaluudha jechuudha kontirool gochuun. Waan kamirraa wanta badaarraa wanta undesirable ta'e yookaan wanta barbaadamnerraa gara wanta barbaadamutti wanta desirable ta'etti. Kanaaf barataan kun miidhamuusaarraa barataan kun rakkachuusaarraa amalli isaa inni barbaadamne kun inni badaa ta'e kun gara gaariitti jijjiiramuu qaba yaada jedhu of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf warreen kuni goolii saayikooloojii jechuudha. Isaanis tokkoffaa describe godhaa wanta agarree wanta laallee irraa hubanne lammaffaa irratti immoo wanti explain godha yookaan sababeessina jechuudha. Kana kanaaf ta'e sana sanaaf ta'e jenne achi booda immoo gara kanatti deeman inni raaguudha prediction kennuudha. Dhumarratti immoo to'achuudha jechuudha kontirool gochuudha. Kanaaf gooliiwwan saayikooloojii isaan kana arfanidha jechuudha. Kanaaf walumaa galatti har'a wanti ilaalle saayikooloojiin maali? Gooliiwwan isaa maali kan jedhudha jechuudha. Saayikooloojii maal jenne waa'ee amala namootaa fi waa'ee hojii sammuu kan qo'atudha jennee achi keessa tarmeewwan jiran saayinsii wantoota tarmeewwan gurguddaan saayikooloojiin saayinsii biheeviyerii yookaan amalaa fi akkanumas immoo meentaal piroosesii yookaan hojii sammuu isaan kana ilaalle turre ammas immoo gooliiwwan arfan kanas immoo ilaalle turre gooliiwwan isaan kunis diskiripshiniidha waa ibsuudha lammaffaarratti immoo explain gochuudha yookaan wanticha sababeessuudha. Sadaffaarratti predict gochuu yookaan wanti fuulduratti kana xan raaguudha. Arfaffaarratti immoo kontirool gochuudha. Isaan kana ilaallee turre akka gaarii ta'ee nan abdadha. Wanti fooyya'uu qabu hunduratti fooyyessinaa. Har'aaf kana fakkaata. Waan dhaggeeffattaniif galatooma.